Qabsaa raafamaa. Qabsaa'aan kun maqaa adda addaatiin beekama. San keessaa qabsaa walawwalamaas ni jedhama. Raafamaa yookaan dhommoqaallee iddoon itti jedhamu ni jira. Qabsaa raafamaan gosoota qabsaa'otaa keessaa tokko ta'ee kan jabina dhabuudha. Laafadha. Ni dhommoqa, ni raafama. Qabsaa kana humna guddaanis xinnoonis ni sochoosa. Jabina haa dhabu malee bilisummaa uummata isaaf ganama galgala hirriba dhaba. Qabsaa jabaa ta'uu baatus bilisummaa sabaatti ni amana. Garuu jabina hin qabu. Adiyyootti qabsaa. Gatee jireenya dhuunfaa isaas qabsoo uummatas wal keessa gaggeessa. Dhuunfattis of hongeessee uummataaf jiraachuu hin fedhu. Qabsoo uummata isaas gatuu hin barbaadu. Kanaaf waa lama wal cinaa dhiiba. Kun uummatichaaf balaadha. Qabsaan akkanaa ofis hin jijjiiru, namas hin jijjiiru.